Tajaajila mootummaa gara uummataatti dhiyeessuun waliin jireenya uummataa aadaa duudhaa isaa irratti kan bu'uureffate akka ta'u deeggaruu, nageenya waaressuu, qabeenya uumamaa jiru sirnaan beekanii bulchuu fi fayyadamuu, bu'aalee caaseeffama gandaa bu'uura godhachuun mootummaan naannoo Oromiyaa gurmaa'insa gandaa hundeessuun hojiitti galameen bu'aawwan rogdaneessi argamaniiru. Gaaffii bu'uuraa uummanni keenya gama kenna tajaajilaatiin fedhii misoomaa qabuu fi nageenya waaraa mirkaneessuu wajjiniin ol qabatee jiru hiikuu kaayeffatee karoora hojii irra oolaa jirudha. Fulbaana bara kanarraa kaasee mootummaan naannoo Oromiyaa caasaa gandaa bifa haaraadhaan irra deebi'ee gurmeessuudhaaf hojii bal'aa hojjetaa turee jira. Hojii kanaanis gandoota 7,000 ol akka naannoo Oromiyaatti jiran irratti namoota barnoota qaban, muuxannoo hooggansaa sadarkaa adda addaa qaban gandatti siqanii uummata wajjiniin oolanii bulanii tajaajila uummataaf akka kennan gochuudhaaf hojii seena qabeessatu hojjetamee jira. Hojiirra oolmaa murtee kanaa booda ergama aantummaa uummataatti kenname hojiitti kan galan hojjettoonni caasaa gandaa bulchuunis ganda dhaadannoo jedhu qabatanii gara uummataatti bobba'ani. Aadaa hojii tajaajila gandaa kanaan dura ture jijjiiruun gandoota bu'aa argamsiisaa jiran keessaa gandi Karfee godina Shawaa Bahaa aanaa aadaa keessatti argamu isa tokko. Nu jalqaba gurmaa'insa mootummaan keenya gadi buuse laphee irraa fudhannee eega dhugaa irraa fudhannee laphee irraa itti amannee booda hooggansa aanaa keenyaa amansiifnee hooggansa gandatti gadi bu'u qabatama ganda keenyaatiin eenyu eessa dhaqee bu'aa buusaa kan jedhu sana egaa nama 7 gandaarra mannee geggeessinee booda uummata walitti maknee uummanni gandichaa simatee akka fudhatu goonee jalqaba. Gandi kun karooraan hoogganame. Karoora nu kennerra dhaabbanne karoora kanaan tokkoffaa hooggansi gandoota akkasii kanatti ramadaman hooggansa filatamanidha. Koomitimentii qaban, muuxannoo qaban, quuqama uummataas qabanii hojjechuu danda'anidha. Lammaffaa gandoota kana keessa gaaffii uummataa maayinni kan jedhu san order goonee kenne. Har'a godina Shawaa Bahaa aanaa aadaa ganda Karfee keessatti argamna. Gandi Karfee kanaan dura caasaawuma sadarkaa gandaatti uummata tajaajilaniin alatti filatamanii uummata tajaajilaniin alatti waajjiruma karaa fooyyee qabuun ijaaramee tajaajila kennullee hin qabu ture. Amma garuu erga caasaan kun bifa haaraadhaan gurmaa'ee gadi bu'ee booda waajjira baay'ee istaandaardii isaa eegeef bareedaa ta'e hirmaannaa uummataatiin sadarkaa gandaatti ijaarratanii jiru. Sana qofatu hin taane gandaa gaditti immoo zooniiwwan gandichaa sadanittis karaa wal fakkaatuun waajjiraalee kutaa 4 qaban ijaarratanii tajaajila haala gaariidhaan kennuu jalqabanii jiru jechuudha. Kanaan dura uummanni ganda kana keessa jiraatu kenna tajaajila adda addaatiif amma magaalaa Bishooftuutti giddugala aanaa aadaa achitti deddeebi'ee kiiloomeetira hedduu dhamaa ture. Erga caasaan kun lafa qabate garuu hooggansi haaraa ramadame kun ogeeyyiin gandicha keessa jiran sirnaan tajaajila kennuu akkaataa isaaniitti jalqaban ilaallee jirra jechuudha. Godina kana keessa gandoota 68 moodeela ta'an qabna. Gandi moodeela kun gurmaa'insa mootummaa naannoo Oromiyaa karoorsee gabbuusisan gandoota 100tti waan hunda hojjetanii gandi biraa aanaan biraarraa barachuu danda'u akka ka'umsaatti akka bu'uuraatti itti fayyadamuu dandeenyu jennee ilaalla. Fakkeenyaaf Karfee keessatti misooma koriidarii baadiyyaa eegallee jirra. Sheedii carraa hojii uumuu eegallee jirra. Tajaajila fayyaa fooyyee eegallee jirra. Waajjira gandaa hirmaannaa uummataatiin kana fakkaatu hooggansi gandatti ramadame torbanuu keessa ta'anii uummataa tajaajila kennuu danda'an hawwataa ta'e hooggansa kan hunda hammachuu kan danda'u ijaaramee jira. Yoo xiqqaate jidduu gara garaatti immoo iddoo uummanni itti daldalachuu danda'u bu'uura isaa kaa'aa jira jechaadha. Humna waloo fi carraalee gandicha keessatti argaman qindeessuun nageenya waaressuu jiraattota hojii misooma irratti akka xiyyeeffatan gochuun danda'ameera. Amma dhuguma mana kana ji'a 2 keessatti kan akkatti miidhagsine. Oonyiraan mootummaa wajjin kophaa keenyaa miti. Nurreen immoo mootummaaf cinaa goonee waranne nurreen mootummaa cinaa ejjennee waranne mana kana 7 keessatti miidhagsine dhuftanii anuma laaltan kana. Mana kana inni ijaarre jennee dursa marii taasifame marii saniin wal gabbisnee marii saniin maalaa goon maalaa hirmaan humnaanis qabeenyaanis maalidhaanis jennee mana kana fakkaatu ijaarreera. Kun egaa amma akkuma argitan kan jijjiiramni kan tanaan dura mana kuusaa xaa'oo kana keessa waliin waajjirri gandaatillee asuma keessa waliin turre. Har'a garuu adda ba'ee gandoof danda'ee jiraatu yaada jennu san bifa akkanaatiin ijaarreera. Gara tokkoon irreen qarshii kaffallee gara tokkoon irreen humnaan kana keessa miidhagsuun keenya humnaan irra jiraa baay'isne. Ganda gubbaatti
waajjira isa madaalu akka uummanni ijaaru gochuudha. Kana uummanni miliyoona 6 oliin maallaqa isaa baasee waajjira guddaa ganda gubbaatti ijaarii jira. Kun muuxannoo guddaadha jechuudha. Darbees ganda dhufuurrayyuu mandara fi keessatti sadarkaa zoonii gandaa keessattis waajjirri balbala 4 qabu uummanni ijaaratee jira. Achitti waajjira isaa keessa sadarkaa zoonii gubbaatti tajaajilamaa jechuudha. Achirra yoo darbe ganda dhufa. Ganda gubbaa yoo darbe sadarkaa sadaffaatti aanaa dhufa. Kana gubbaa abbaan dhimmaa deddeebisaa hir'inee jirra. Baasiin baasu xiqqeessinee jirra. Itti qufisa uummataa daballee jirra jechuudha. San qofa doon taane bishaan kana dura dhaabbatee ture uummanni hirmaatee bishaan isaa boonoo baay'ee bannee jirra. Karaa keessaa uummanni akka banatu akka itti amanu uummata amansiifnee karaan banameefii jira. Tajaajilli guutuun ganda gubbaatti kennamee jira. Uummanni itti quufee jira. Nageenya ofii gandi uummanni abbaa nageenyaa ta'ee ganda isaa eeggatee nagaadhaan buluu danda'ee jira yoo hirmaan sun gadi bu'u. Mana murtii aadaa ijaaruun hawaasni gandichaa tajaajila haqaa argachuuf yeroo fi baasii isaa akka qusatus isa dandeessiseera. Amma qe'uma bakka baajaajiin kaffalluu birriinis nurraa hafee gamanas deemnee nyaatamnu asumatti nu murteessanii wanna hundaa asitti abbaan gadaa dhaabbate asitti immoo kunis nu qarqaaraa jiranii baay'ee shaggaadha. Asii argatan duraan naannoo gara bishooftuu maal deemanii kisaaraa maal abukaatoodhaan maal wal turan sun har'a asitti tajaajila guddaa argatu. Uummanni kan birii illee wal kaadhe, kan qarshii wal kaadhe, kan birii wal kaadhe, kan waa'ee lafallee dhaaltummaarree waan gara agarsiisan amma asitti furmaata gaarii argatanii. Manneen barnootaa keessatti sirna nyaataa barattootaa idileessuu, killaa fayyaa namaa fi beelladaa ijaaruu fi qonnaan bultoota kilaasteraan ijaaruun bonaa fi ganna akka oomishan taasisuun milkaa'inoota ganda karfeeti. Keessumaayyuu inisheetiivoon mootummaas 22 gadi bu'anii jiran irratti tokko qeenbulaa irratti akka inni hojjechuu danda'u gochuu irratti hojiiwwan gurguddaa hojjetamaa jira jechuudha. Isaan kana amma asitti hojjechaa jirra osoo hin taane gadi buunee hawaasa keenya mariisifnee jirra jechuudha. Qeesaa keessatti waan hundaa guutamee akka argamuu danda'u, waan guutuu qeesaa keessatti akka hojjechuu danda'u, qeesaa irra darbee immoo ijoollee isaa, dargaggoota isaa, dubartoota qe'ee keessa jiran hunda isaaniitti lukkuurraa kaasee hanga sangaa gurguddaatti akka inni oomishuu danda'u, abukaadoo, maangoo, muuzii hunda akka inni hojjechuu danda'u, goommana, qaaraa akka inni hojjechuu danda'u agarsiisuudhaaf qonnaan bulaa dureessa hojjechaa jirra. Amma jidduu galeessa irratti hojjechaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Egaa duriitirra baay'ee bu'aa guddaa argachaa jirra. Dur bishooftuu deemneeti madaabaraa fudhachaa turreeyyuu har'a immoo deebinee asitti qixxee mana keenyatti fudhanne baay'isee bakka durirra baay'ee fooyyamaatoo jirra. Siidota garaa garaa ijaaruun dargaggootaaf carraa hojii uumuunis danda'ameera. Piroojeektiin asitti ilaaltan kun fakkeenyaa fi sheedii 4 ilaaltanii jirtu kan dargaggoonni ganda kanaa qofti carraa hojiitti argatanii buufata biqiltuu argatanii jirtu, mana murtii aadaa argatanii jirtu, waajjira kana naannoo miliyoona 6 olii kan hojjetame argatanii jirtu. Kan hunda hirmaannaa uummataatii hojjenne harka guddaa isaa jechuudha. Kana kan godhame uummanni tajaajila kaleessa argateerraa haala fooyyee xiqqoo abdiitti horuu danda'u waan argee jiruuf caasaan nama dhufe kun haala amma jiru kanaan yoo uummanni cinaa dhaabbachuu danda'e, yoo waajjira ijaaruu fi dandeenye, yoo waliin qindoofnee hojjechuu dandeenye tajaajila kanaa ol mootummaa irraa arganna jedhanii uummanni abdii waan irratti horateef deeggarsa uummataatiin kan hojjechuu eegalee jira jechaadha. Kana keessatti uummanni ofii isaatii dhaabbatee qarshii isaa fidee kadhakaa qabu dhakaa fidee kun ashaa bitee kun qorqorroo bitee hirmaannaa uummataa as keessatti hirmaachifneeti waajjira kana yeroo gabaabaatti ijaaruu danda'e. Bu'aalee jalqabbii hojii argama babal'isuun gandoota moodeela ta'an gahoomsuun tajaajila si'ataa fi ammayyaa caalmaatti hawaasni akka argatuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Bakka qotee bulaan naannoo kana dhiyeenyatti shaqaxa bitachuu danda'u qopheessaa jirra. Kana jechuun qotee bulaan si keessa sababa xiqqaadhaaf bishooftuun deemu magaalaan deemu. Kanaaf kan hunda jidduu kan ittiin qopheessina. Inni bira gandi kun oomisha jallisiin qaba. Jallisiidhaanis fooyyee ta'uu qaba. Manneen barnootaaf fooyyee qabu. Rakkoo nageenya isaanii furanii jiru. Kan biraa bu'uuraalee misoomaa kanaan dura sababa xixiqqaadhaa addaan cite hooggansi gandaa kun furuu danda'ee jira. Akka waliigalaatti galmoota gurguddoo jennee baadiyyaa keessatti qabanne kan wabii nyaataa mirkaneessuu, carraa hojii dargaggoota, oomisha laagalu biyya keessatti bakka buusuu, tajaajila wajjin inni ol qabatee dhimmoonni jiran kan milkaa'uu danda'an ganda keessatti hojii kana oolanii bulanii hojjechuudhaan jalqabbiin jirus karaa sirrii akka jirru argisiisa. Hanqinoota raawwii keessatti mul'atan immoo ilaalaa sirreessaa qajeelcha kan deemnu ta'a jechuudha.